jireenya baadiyyaa isa wallaan soo kana jechuudha. Dhagaa baatanii buluujin tokkuma wallahi billahi baadiyyaa keessa jiraachuun viidiyoo kana keessatti waa hedduu argitu. Baadiyyaa raawwanni jijjiirame hin jiru. Akkaataan jireenyaa wanti hundi akkuma dur jirutti jira. Tarii namni waan jijjiirame fa'aa isinitti fakkaata. Wallahi waa hedduu isiniif waraabee ragaa daawwadhaa isiniin jecha. Like, share, subscribe godhaa isiniin jedha. Oromoo kiyya qaalii jaallatamaaf kabajamaanii hedduu isin jaalladha. Kana jaallatanis kana jibbitanis I love you so much. Asitti immoo boqqolloo falfalaa jira waan nama ajaa'ibu galgala baatirii qabsiifannee boqqolloon immoo waan falfalamaa jiruu fi mulluutu affeelamee daboo nyaatti jechuudha. Galgaluma sana irra kaa'uuf jennee boqqolloo falfalaa turre. Daboon sa'aatii 10 gaditti kan galtu garuu kan dhiyaatu gizee sadiidha jechuudha. Nyaati kan dhiyaatu gizee sadiidha. Subhanallah. Biyya biyyatti nama dhiba jechuudha. Akkaataan namni waa itti aadeeffatee hojjetu kuni biyya keenyatti amma fakkeenyaaf namni yoo daboon jiraate irbaatuma guyyaa qofa baasa jechuudha. Garuu biyya kanatti gizee sadii ba'a jechuudha irbaanni. Baay'ee tokko na ajaa'ibe. Asitti immoo biddeen tolchaa jira jechuudha. Biddeeni gabaabsitee tolchite jechuun keessan hin oolu. Kun sinin dhibin istaayilii makeenya asitti immoo mulluun bilchaateera. Garuu yeroo inni qodaatti baafamu hin waraabne. Waraabeen ture garuu viidiyoon bilbila keessatti walitti qaqaxxalaa oolu hindana ta'eetiin dhiise jechuudha. Waan sin ajaa'ibu gizee sadii nyaatama kanan isiniin jedhe nama 15 nama 10 ta'aniitu mana nama tokko dhaqu jechuudha guyyaa tokko. Haalli ittiin hojjetamu baay'ee bareedaa ture. Namni inni mana keessa oolu garuu taabii cinqillaatii akka waan zargii wayii jiruutti jechuudha. Sa'aatii meeqaa kaasanii dhaabbachuu midhaan bukeessuu kana qaba. Taabiin isaa jechuudha. Fakkeenyaaf ganama yeroo sa'aatii tokko jechuudha. Akkuma namni sangaa camaduuf qonnaa qotuuf manaa baheetti dhaqamee nyaatatu dhaqaadhaan. Nyaata buna wajjin waxii wajjin geeffama. Achi naannoo sa'aatii 5tti immoo mulluu geeffama. Bunni danfifamee dhedhaa baqsamee buna sanatti naqamee kan dhedhaan qabnes qofaatti danfifamee bakka sanatti geeffama jechuudha. Ituu isa geessanii asii ol deebi'anii naannoo sa'aatii 8 walakkaa akkas ta'a yookiin 9 ta'a. Yeroo sana immoo daboon hir'inaan namarraan dhufuudha. Yaa Rabbi yeroo baadiyyaa keessa jiraatamu kana faata hojjetama jechuudha. Biyya kana keessatti maaliif baadiyyaa teessee mashallah biyyi kun xaafii baasa. Namni kanaaf jennaan wanti namni argatu inni guddoon biyya kanatti xaafiidha jechuudha. Kanaaf egaa xaafii qotamaa xaafiin immoo hojii ishee baay'ee cinqii qabdi isiniin jechuu barbaada. Gizee 2 moo 3 qonnaan qotamee qonnaan qotamee immoo itti facaasuu horii irra oofuu maal qabdi gaa xaafii qotuun baay'ee cinqillaatii qabdi isiniin jechuu barbaada. Asitti immoo jaarsa kiyyaa wajjin bunni wayii dhaabamee ture jechuudha. Ani hojii baadiyyaa nan jaalladha. Maaltu beeka yookiin immoo baadiyyaa matti galeen baadiyyaa jiraadha. Garuu waan hundaayyuu yaaluun bareeddudha dhugaa dubbachuuf namni jireenya of dadhabee miti kan baadiyyaatti galu. Baadiyyaa jiraachuun faayidaas qaba, dadhabbiis qaba. Akkuma hundi keessanuu beektan akkan yaadutti faayidaan isaa horii horsiifachuu hin dandeessaa. Midhaan akka barbaadetti qotachuu hin dandeessaa. Waan dhaabbatte kana dhaabdee achi deemuu qofaa miti. Dhaabbattee bira jiraattee ilaaltee yoo jettee bakka killaamatti ijaaramuyyuu amma yeroo gannaa kana malee kan waan ijaarame takka sirriitti horiin hin baatu. Garuu yeroo birraa horii kee deddeema. Yooma killaan jiraateyyuu horii eeguun barbaachisaadha. Innaa kanaaf egaa waa tokko akkas fayyadamuuf baay'ee tokko si gargaara jechuudha baadiyyaan. Gaafa katamaa teesse immoo garuu dadhabbii hin qabdu. Waan qulqulluu hojjetattee qulqulluu nyaattaa qulqulluu uffattaa of hin dadhabsiiftu yeroo bal'aa qabdaa. Qaamni kee aara galfii qabaa jechuudha. Baadiyyaatti garuu wallaahi isa ganama kaatula
buna danfaa sabunni danfu qoraan fidamaa bishaan fidamaa midhaantu bukeeffamaa absitiitti dhamma waxii hojjettaa buna danfiftaa osuma jettuu aduun dhiyuu ka'a ganaa horii margatti bishaanitti kennuu iddootti jijjiiru yaa rabbii ituma qilleensa hin argatin aduun dhiitee bareeti jechuudha. Kana jira asitti gaa bunni wayii qaata dhaabamee ture. Asitti margi irra galagalee ture jechuudha xiqqoo ishee amma lafti ganna waan ta'eef biraan illee dhufuu ka'eera. Lafti waan ganna ta'eef jennaan danuu sawaa biqilaa. Innaa jaarsi immoo yeroo inni hojii hojjetu yoo jaartiin mana teessee irra hin gammachiisu hedheetan egaa isa hin hojjechaa jiru anis dhufee kaameraa banadhee takkina naramaa takkina jeeqaa haala kanaan turre. Mara tu tidak dong, kota kemarin itu. Sini tak kami tunggu. Sini. Gulbena. Gulbena. Tahu juga lah. Garam juga pakai hal. Mantap. Pulang dulu. Pulang dulu. Allah. Sudah kerja dah betul. لا والله تزيدي ما تسوي لي سيفتك. Ya? Sangka ini mereka.